Nagaan koo kabajaa bakka isin jirtanitti isin akka qabu kun qophii mo'atee yeroo hundaa sa'aatii kanatti isiniif darbu qopheessee moo kan isiniif dhiyeessaa jiru ana biyyaa Jimmaati. Qophii torbee darbee irratti bilbiloota smartphone Android irratti qophii xiyyeeffatu qopheessee isinii dhiyeesseen ture. Qophii sanarraa immoo akkasiin waa barattan bilbila gaarii akkaataa bilbila gaarii kan yeroo ammaa kana kam akka bitachuu qabdan hamma ta'e information isiniin geera jechuudha. Bilbiloonni gaarii jedhaman isaan liistii warran isinitti qofaa miti. Warreen sun bilbiloota luxurious ta'an yookaan immoo bilbiloota hangaan qarshiin isaanis guddaa ta'e qualitiin isaanis hanguma sana immoo ol kaatee bilbiloota akkasirratti ni xiyyeeffadhee bilbiloota gaggaarii liistas ni godhe jechuudha. Akkuma sana ammoo list average price yookaan immoo qarshii madaalawaatiin immoo bilbiloonni bitamuu danda'an Samsung hedduutu jiru. Fakkeenyaaf A series irraa yoo kaafne warreen akka A10, A01, A2 core, M10, M11, A series keessaallee hanga A70 hanga A90 illee waan jiruuf jechuudha. Egaa warreen kana keessaati kan humni keessan danda'e immoo bitachuu ni dandeessu jechuudha. Haa ta'u egaa liistii warra A series keessaa hanga kan yoo jenne J series keessaas J seriesiin J7 gaditti illee kan jiran baay'een isaanii refurbishedidha. San of eeggachuu qabdu. M series fi A seriesiin yeroo ammaa active intana qabu active production qabu jechuudha. Production jechuun oomishi isaanii activeedha jechuudha. Factory'n oomishaa jira waan ta'eef isaan irratti yoo xiyyeeffattan bilbiloota affordable ta'an kan humni keessan danda'e bitachuu ni dandeessu. Warreen immoo sirriitti an humna qaba birrii hedduu baasee bitachuu nan danda'a warreen jettaniif immoo Apple'n immoo another option jechuudha. Apple iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 11 mataa masaa immoo danda'e 11 himtullee jira jechuudha. iPhone X irraa kaaftanii hanga 11 Pro Max isa dhumaatti kan humni keessan danda'e bitachuu dandeessu. 11 Pro Maxin qarshiidhaan average gara naannoo birrii 60,000 waan akkasiiti jechuudha. Namoonni sana afford gochuu dandeessan bitachuu ni dandeessu. Namoonni keessumaa immoo bilbila Apple yookaan iOS duukaa compatibility keessan gaarii ta'e kan salphaatti hubachuu dandeessan bilbila Apple yoo qabaattan kunis optionii kan biraati jechuudha. Haala kanaan bilbiloota isinitti tolu kan humni keessan danda'e bitachuu ni dandeessu. Warreen biyya keessatti oomishaman warreen akka Teeknoo actually factory'n isaanii factory biyya alaati. Biyya keessatti garuu assembly ofisii waan qabaniif asitti assemble godhamee taagiin made in Ethiopia jedhamutti maxxanfama malee meeshaan isaa hundumtuu bakka itti qindaa'ee mijateetu kan biyya keessa seenu biyya keessatti walitti qabsiisu yookaan immoo walitti suphuudhaan yookaan assembly isa jedhamu procedure sana keessa darbeetu kan taagii made in Ethiopia jedhamu itti maxxanfamee gabaadhaaf dhiyaatu jechuudha. Innis optionii biraadha namoota humni keessan bilbiloota Samsung bitachuu hin dandeenyeef innis optionii kan biraati jechuudha. Egaa in terms of quality of product yoo sana xiyyeeffannoo keessa galchine ilaalle still Samsung Android keessaati Samsungin recommend isin godha jechuudha. Bituu hin dandeessu taanaan Samsung is the most recommended. Kan humni keessan hin dandeenye taanaan warreen akka Teeknoo warreen akka Itel warreen kana as option qabachuu dandeessu jechuudha. Warreen kaan warreen akka HTC, Motorola, warreen akka Huawei warreen kun immoo xiqqoo ishee comparison isaanii Samsungii waliin jechuudha. Kan isaan wal gituu danda'an hanga tokko Samsungii waliin waan ta'eef yeroo baay'ee biyya keessatti lakka garaan argamanii warreen akka Lenovo, Asus warreen kun illee bilbila gaarii mataa isaanii danda'e tokkodha jechuudha. Warreen kana keessaati kan humni keessan danda'e bitachuu ni dandeessu. Akkuma nu waadaa isiniif seene Telegram channel isin liistii bilbiloota irratti argachuu dandeessan isiniif mijeesseen jira. Innis iskiriinii irratti ni argattu. Telegram irratti Gloomarko jettanii search yoo gootan sana keessatti bilbiloota gaggaarii ta'an kan qarshii isaanii wajjiniin specification isaanii wajjin postii ta'an kan dandeessan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Sana immoo achumarras contact address waan jiruuf bilbiltanii gaafachuu ni dandeessu. Qarshii isaas kan humni keessan danda'e bitachuu ni dandeessu. Caalaamatti warreen magaalaa Finfinnee keessa jiraattanii jechuudha. Sababi isaas deliveryidhaafis waan mijatuuf. Egaa waa bilbiloota hanga kana erga isiniin jedheeti itti fufiinsaan xiyyeeffannoon qophii koo irraa gara addunyaa abbreviation yookaan immoo addunyaa Gabajewwaanitti deemna jechuudha. World of abbreviation jedhee moggaaseera maqaasaa. Yeroo baay'ee egaa abbreviationii hara nuti xiyyeeffannu abbreviationii kan information technology keessa jiru yookaan teeknoloojii world keessatti kan argamu qofaarratti isiniif xiyyeeffadha jechuudha. Sanarraan kan fi abbreviationiin kan fayyaa jira kan termii adda addaa jira sanarratti xiyyeeffannoon konni guddaa garuu abbreviations for warreen teeknoloojii keessatti terminooti fayyadamnu sanarratti isin xiyyeeffadha jechuudha. Yeroo baay'ee egaa ogeessonni teeknoloojii, ogeessonni engineers
IT experts wordii tricky ta'an fayyadamuu danda'u san biratti AI jechuu danda'u else laaniin mincitee jechuu danda'u else wantoota baay'ee jechuu danda'u ADMD jechuu danda'u. They look confusing words but they are super easy jechuudha. Salphaadha qabachuudhaaf salphatu eedhaa kaasee hanga zeddiitti tanarra isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Paartii lamaanan deliver isiniif godha part 1 fi part 2dhaan jechuudha. Part 1 koo egaa hamma dandee cover isiniif godhee isa kanaaf immoo part 2 isaarratti itti deebina jechuudha. Well haa eegallu inni jalqabaa AI kan jedhu jechuudha. AI kan jedhu kun namoota baay'eetti confusing word maal jechuu barbaadameetu AI kan jedhu kun dhufuu danda'a. Namoota waa'ee teekinooloojiitti dhiyoo jirtaniif immoo it's obvious waan wordii isin beektan jechuudha. Artificial intelligence jechuudha. AI kan jedhu yoo argitan termii teekinooloojii keessatti jechuudha. Fayyaa keessatti I don't know if wordiin AI jedhamu jiraachuu isaa hin beeku yoo garuu wordii AI jedhu fayyaa keessatti dhageessan just inni termii biraati jechuudha. Teekinooloojii keessatti garuu AI jecha jedhu yoo dhageessan it does mean artificial intelligence jechuudha. Inni kan biraan artificial intelligence egaa machine learning wanti warreen akkasii kan of keessatti qabatu isiniif qabadhee dhiyaadheen ture. Artificial intelligence device tokko artificial intelligent akka inni ta'u bakka namaa bu'ee hojii tokko taaskii tokko akka inni hojjechuu danda'u. Waan dhalli namaa yeroo gabaabaa keessatti hojjetee hin xumurre tokko maashiniin yookaan some sort of computer or robot just programmable ta'e taaskii way assign godhamee fi artificial intelligence sun hojii mataa isaa kan hojjetu gochiisan jechuudha. Device sana artificially intelligent godhe yookaan taaskiitti kenname san irratti excellent akka inni ta'u godhe jechuudha. Artificial intelligence isheen jedhamtu kun kana bakka buuti. Well inni taanu ALU dha yookaan immoo ALU kan jedhu arithmetic logic unit which is the most common in the computer programming jechuudha. Arithmetic logic unit kun termii programming language keessatti beekamaadha. Termii programming keessatti coined ta'e keessaa isa tokko jechuudha. The other kan baay'een keessan confusing godhu jecha AMD jedhudha jechuudha. AMD kun computer tokko irratti label ta'een argitu yookaan irratti maxxanfamee ni argitu. AMD kan jedhu ni argitu, kan irratti immoo Intel kan jedhu ni argitu. Just confusing gochuu danda'a jechuudha. AMD advanced micro device jechuudha hiikisa. Micro isheen jettu deviceoota sangaan xixiqqoo ta'an jechuudha. Macro ni jedhu immoo sanaa gaditti warra baay'ee xixiqqoo ta'an microscopic level warra ta'an jechuudha. Micro jechuun egaa advanced micro devices kan isaan jechuudhaaf barbaadan deviceoota advanced ta'an garuu hangaan immoo xixiqqoo kan ta'an jechuu barbaadaniitu jechuudha. AMD'n dhaabbata processorii oomishudha. Dhaabbata graphics processories kan oomishudha jechuudha. Egaa computer taagii AMD irratti argitan manufacturing processorii sanaa dhaabbata AMD akka inni ta'e adda baafachuu qabdu jechuudha. AMD processorii jedhu irratti yookaan label isaa irratti argitanii jennaan dhaabbata processorii AMD oomishuun kan oomishame jechuudha. Processoriin isaa sun devicein isaa garuu maybe Asus ta'uu danda'a, Lenovo ta'uu danda'a, HP ta'uu danda'a, whatsoever ta'uu danda'a jechuudha. Most of common garuu baay'ee device naannoo kompiitaraa irratti kan baay'inaan isin argitan Intel dha jechuudha. Intel processoriin the most one of phenomenal jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle ANSI American National Standard Institute dha. ANSI kunis termii programming keessatti yookaan computer programming keessatti termii beekamaadha. Just inni kunis American National Standard Institute. Gara abbreviation keenya keessatti American kan jedhu kan iddoo baay'eetti dhagahamuu danda'a. Because wantoonni baay'ee teekinooloojii irratti bu'uureffatan standardootni baay'ee isaanii ka'umsi isaanii Ameerikaadha waan ta'eef jechuudha. Well itti fufnee yoo ilaalle ARPANET-dha. ARPANET-in neetworkii keessatti baay'een keenya kan beeknudha. Keessumaati namoonni naannoo neetworkiingii irratti xiyyeeffatan kan ni beektu. Advanced Research Project Network Agency Network jechuudha. Advanced Research Project Agency Network jechuudha. Inni kun completely standardii fi researchii networkii irratti dhaabbata godhu jechuudha. ARPANET-in kun dhaabbata just it's national kan Ameerikaa keessatti argamu dhaabbata guddaadha jechuudha. International company dha jechuudha. Itti fufiinsaan immoo yoo ilaalle ASCII-dha. ASCII kunis one of the term common known programming language keessatti beekama. ASCII code, ASCII binary lines jedhamudha warreen kun it's just a common word beekamaadha jechuudha. Inni kun immoo American Standard Code for Information Interchange jechuudha.
Kunis Ameerikaa keessatti jechuudha kan bu'uureffamni standardii kana lafa kaa'ame information exchangeidhaaf yookaan immoo information interchangeidhaaf jechuudha kan termiin kun coined ta'e taa'e. Egaa programming language keessatti the most common haala kamiin informationiin transported ta'a between the programs from program to program from program to client warreen akkasii kun jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle ATM jechuudha jecha jedhudha jechuudha kan nuti beeknu. ATM baay'een keessan sammuu keessanitti gaafa yaaddan kan sammuu keessanitti dhufu ATM maashinii kan baankii jalatti argamu kan qarshii keessaa withdraw goonu sanadha jechuudha kan sammuu nama baay'ee keessa dhufu. Well sanas bakka bu'uu danda'a garuu ATM warri lama qaba. ATM inni tokko neetworkii keessatti termii baay'ee beekamaadha. Asynchronous transfer mode jechuudha. Inni kun neetworkii keessatti termii baay'ee beekamaa fi transfer mode configurationidha jechuudha kan mataa isaa danda'edha jechuudha. Inni kan biraan ATM inni kan biraa kan baay'ee keessan beektanii keessaa ammoo automatic teller machine. Teller machine jechuun kan qarshii withdraw godhu automatic kan ta'e kan human interventionii biraa dudduubaa osoo hin qabaatiin nama dudduubaan qarshii seensisu osoo hin qabaatiin once arrange jirtee set up taanaan self serve machine dha jechuudha. Automatic teller machine jechuu dandeessu or advanced transfer mode jechuu dandeessu. Asynchronous transfer mode jechuus ni dandeessu jechuudha. Warreen kun the most common termidha jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle baay'ee keessan kan confuse gochuu danda'u the another point is BIOS jechuudha. Power on self test jechuudha. Isheen kun osoo inni power on self testiin hin seenin kompiitarri keessan BIOS keessa seenuu dandeessan erga kun power on ta'e booda BIOS keessan keessa kan isin seenuu dandeessan some sort of key assigned ta'a jechuudha. Maybe kan baay'ee kompiitaraa F2 ta'uu danda'a. Kan irratti F10 ta'uu danda'a. Kan irratti F1 ta'uu danda'a jechuudha. It depends. Manufacturing hundumtuu akkaataa isaa mijatetti key assign godhuu qaba jechuudha. BIOS kanaa fi BIOS sana keessa seentanii waan baay'ee control gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara keessan operating systemii duraan operating systemiitti osoo hin seenin dura akka inni informationii kan biraa yookaan immoo informationii kan biraatti tu seensisiin operating systemiitti osoo hin darbiin password kan gaafatu gochuu dandeessu. Hard drive keessan karaa BIOS lockii gochuu ni dandeessu. Wantoota baay'ee BIOS setting keessaan manage gochuu ni dandeessu jechuudha. BIOS ni nuun jennu kun kana control godhu jechuudha. Inni taanu BCR dha. Baay'een keessan yeroo ammaa kana waa'ee QRC koodii fi baarkoodii ni beektu jedhee mayyaadha. BCR ni jedhamu kun baarkood jecha jedhuuf termii gadi gabaabbate gadi bu'eedha. Yeroo baay'ee supermarketii yemmuu deemtanii qodaa bittanii sadarkaa fuudhanii itemii sanarraatii gara dudduubaa sarara baay'ee qabdi jechuudha gara jalaati. Sarara gugurraacha baay'ee qabdi sana baarkood iskaanariidhaan iskaan godhanii qarshii sanarkaa fuudhu jechuudha. Baarkood iskaanariin sun kan inni dubbisu informationii fakkeenyaaf baarkood jalqaba maal godhu jechuudha. Baarkood iskaanarii sanaan qodaa sana qarshii isaa galmeessu jechuudha. Baarkoodiin tokko itemii tokko bakka bu'a jechuudha. Or group of itemii bakka bu'a jechuudha. Group of itemii fakkeenyaaf let's say biskuutii wayii bitachuu dhattanii biskuutiin biraandii wal fakkaataan sun baarkoodiin isaanii wal fakkaataa ta'uu danda'a jechuudha. Group waan ta'aniif baarkoodii qobaatti mataa isaa danda'een qarshii adda addaan assigning hin ta'uuf jechuudha. Baarkoodii isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef once baarkoodii sana scan gochuudhaan qarshii itemii sun kompiitara irratti yookaan immoo post maashinii sana irratti point of sale maashinii irratti display ta'a then qarshii charge sanii godhanii immoo itemii sin bitattan sana isinitti kennu. Yeroo baay'ee supermarketii gurguddaa keessatti this is common jechuudha. Baay'ee baramaadha jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha kan baarkood iskaanariin hojjetu baarkoodiin still wantatti dhimma ba'amuu fi sanarra immoo xiqqoo ishee advaansar ta'e QRC code kan jedhamu illee dhufee jira. QRC'n itemii deviceota baay'ee illee ni jira. Nowadays bilbiloonni smartphone keenya illee they are capable of reading QRC code jechuudha. Fakkeenyaaf device wayii argitanii device'n sun biyya kamitti akka oomishame device'n sun original manufacturer irraa kan dhufe ta'uusaa fake ta'uusaa adda baafachuu barbaadu taanaan QRC scannerii bilbila keessan irratti fe'achuudhaan kaameeraa bilbila keessanii fayyadamaa then lafa QRC koodiin device sana irratti argamu irratti qabdanii scan gootu informationii dhaabbata meeshaa sana oomishee website isaanii specific modelii device sana wajjiniin QRC isinii qabatee ta'a jechuudha. QRC deviceota hundumaatiif gargari kan mataa isaa danda'e jechuudha. Kana jechuun some sort of model hunduma isaa irratti vaarii ni godha jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle BSNL dha.
kun immoo baaraat sanchar nigam limited kan jedhamu irraa dhufe BSNL'n type of networkii keessatti olden days type of communication beekamaa ture jechuudha. BSNL systemiin kun nama maqaan isaa baaraat sanchar nigam limited jedhu irraa dhufe jechuudha. BSNL isheen jettu kana bakka buuti. Kan biraan kan baay'een keessan beektan kaad jedhudha. Kaadii qabda jedha illee namni nama gaafata. Auto kaad jechuus danda'ama. Kaad inni jedhamu kun computer aided design jechuudha. Computer aided design jechuudhaan beekamu jechuudha. Kompiitara bu'uureffachuudhaan yookaan kompiitarratti dependent ta'uudhaan yookaan kompiitaraan fayyadamuudhaan dizaayinii nuti goonu computer aided design jedhamuudhaan beekama. Auto kaad ta'uu danda'a. Bakka adda addaatiin jiraachuu ni danda'a. Kaadii kana bakka kan bu'u jechuudha waan ta'eef kaadii jechuudha jedhamu kana yeroo dhageessan computer aided design kan jedhu ta'uusaa adda baafatu jechuudha. Yoo itti fufnee ilaallee CD kan jettudha. Baay'een keessan CD jechuudha kan abreeshinii ishii ni beektu jedhee mayyaala compact disk jechuudha. Compact disk jedhamee moggaafameetu jechuudha. Inni CD'n nuti arras dhimma itti bahaa jirra. CD'n most of all baay'een nama yeroo ammaa kanatti movie ilaaluudhaaf DVD player itti fayyadamnee faarfannaa dhaggeeffachuun yeroon isaa xiqqoo ishee outdated taawaan dhufaa jiru fakkaata. Still garuu CD'n available in the market wanta nuti hamma irraatti illee itti fayyadamaa jirru jechuudha. CD-ROM kan jedhus arguu dandeessu compact disk read only memory jechuudha sun immoo jechuudha. CD-ROM kan jedhu kan yoo argitan compact disk CD isheen jettu compact diskii bakka buuti. ROM inni jedhu sun immoo read only memory kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Read only memory jechuun once erga irratti write booddee kan isin gochuu dandeessan irraatii informationii dubbisuu qofaa dandeessu jechuudha. Informationii irratti dabaltanii write gochuun hin danda'amu jechuudha. Read only memory kanaaf jedhame jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle kan still computer keessatti termiin beekamaa CMOS dha jechuudha. CMOS battery faa yeroo jedhamu nageessu replace your system battery faa computer jedhee faa sin gaafachuu danda'a. Date faa computer keessatti inni raanfata taanaa asumaan informationiin gurra sin buusee darbuu barbaadu desktop irratti yeroo baay'ee laptop irratti illee badaa mudatu waan akkasii desktop irratti keessumaa desktop kanaan dura turanii warreen old irratti jechuudha. Warreen akka 745, 755, 780 warreen jedhaman Dell model irratti warreen kun just are common jechuudha. CMOS battery sun yommuu battery isaa charging keessaa dhumu computer keessan guyyaa raanfate jechuudha. Guyyaa raanfatee guyyaa wayitti dhaqee loop ta'a jechuudha. Guyyaa battery isaa irratti dhume sana irratti dhaqee irra deddeebiidhaan loop godha jechuudha. Or guyyaa wayii dhaqee randomly assign godhee gaafas restartii gootan sirreessitanii time itti gootu yommuu sin computer keessa restartii gootan still computer keessan time sana ni raanfata jechuudha. Kana immoo CMOS battery jedhamtu sanatu dhuma jechuudha. Kanaaf egaa asirratti moggaasa argateera jechuudha. Complementary metal oxide semiconductor jedhamuudhaan beekama. Inni kun CMOS battery jedhamuudhaan isa beekamu jechuudha. Kan biraan immoo design keessatti termii beekamaan CMYK kan jedhamuudhaan beekamuudha. Inni kun immoo abbreviation inni bakka bu'u keessumaa namoonni Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dandeessan CMYK jecha jedhu kana ni beektu jedhee mayyaadha. CMY kan jettu kun or CMYK kan jedhu kun cyan, magenta, yellow fi calviniin bakka bu'a jechuudha. Warreen kun gosoota color combinationii printiidhaaf oolan jechuudha. Colorii combinationii gosoota lamatu jira. RGB fi CMYK jedhamuudhaan beekama. RGB red green blue dha. Warreen kun most of the time screen irratti jechuudha yookaan immoo device irratti kalaroota nuun arginu kun RGB jedhamuudhaan beekamu. Printable wantoota ta'aniif wantoota nuun fayyadamnu except photo jechuudha. Photoon illee RGB dha. Photo kamiyyuu gaafa maxxansiiftan RGB dhaan maxxanfama. Kana jechuun baanarii irratti yookaan large banners or billboard irratti gaafa maxxansitan innis RGB dha jechuu miti. Yommuu billboardii faaratti maxxanfamu bifa CMYKtiin print ta'a. Photo machine yeroo printii godhu RGB dhaan print godhu jechuudha. Kanaafiyyuu photo machine dhaan print gootu taanaan photo san kan isin gochuu qabdan RGB dhaan jechuudha. RGB color toning dhaan jechuudha kan isin print gochuu qabdan. Else printable dhaaf taanaan immoo CMYK concept fayyadamuu qabdu or CMYK profile fayyadamuu qabdu jechuudha. Which is cyan, magenta, yellow and calvin jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle termii printii keessatti still ammas beekamaan CPI kan jedhamtudha. Character per inch jechuudha. Character per inch jechuun inchii keessatti kaaraakterii hangamiitu barreeffame isattiin jedhamu measuring toolidha jechuudha yookaan immoo CPI kan jedhamtu kun printing keessatti wordii baay'ee common ta'eef beekamaadha jechuudha.
Itti fufnee yoo ilaallee CRT jecha jedhudha. CRT'n especially namoonni televezyiinii warreen oldii ta'an warreen flaattiin ta'an mana keessaa qabdan televezyiinii manatti fayyadamaa jirtan kun CRT iskiriinii irraa hojjetame jechuudha. Cathode ray tube jedhamuudhaan beekama. Kan dudduuba isaarratti argamu sun dudduubaatti akkas televezyiiniin hangi isaa akkas babal'atu dheeraa warreen ta'an warreen kun jechuudha. Iskiriiniin asii fuulduratti inni argamu kun keessaan illee qallachaa dheerachaa deema jechuudha. Sun CRT jedhamuudhaan beekama. Keessa isaarratti voltage power humna guddaadhaan seenee achi keessatti gubuudhaan gara kalariitti geeddara jechuudha. Suni CRT jedhamuudhaan beekama. Namoonni televezyiinii oldii warra ta'an mana keessaa qabdan inni kun CRT jedhamuudhaan televezyiinii irratti kan isin baay'inaan beektan. Kompuutara moonitarii warra oldii irra jira. Now it's out of date. Namni sana fayyadamu hin jiru. CRT deviceonni yookaan immoo CRT screenii warreen ta'an rakkoon isaanii inni guddaan they are just power consumption isaanii baay'ee guddaadha waan ta'eef fayyadamuun isaa yeroo ammaa kana not advisable jechuudha. Televezyiinii originaalii qabaachuu ni dandeessu garuu CRTdha taanaan wantoota isin yeroo ammaa kana lose gootan jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf televezyiinii warreen oldii irratti wanta isin quality isin argattan durability ta'uu danda'a yookaan immoo turtii yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Yommuu gara warreen advanced amma kanatti dhuftan immoo quality isin argattan jira sanatti kan isin miss gootan jira jechuudha. Fakkeenyaaf televezyiinoota warra duraanii irratti warreen akka 4K color, 8K color, warreen True HD warreen jedhaman kan argattan jechuudha. Kompuuteroota warra CRT monitorii warra durii irratti kalarii isin argachuu dandeessan SD warra jedhaman yookaan immoo standard kalarii qofaadha jechuudha kan isin argachuu dandeessan. Gara LED fi LCD worldiitti gaafa dhuftan televezyiinoota flaatti iskiriinota flaatti yommuu fayyadamtan quality isin guddaa argattan 4K quality ilaaluu ni dandeessu, 8K quality ilaaluu ni dandeessu, True HD arguu ni dandeessu, realistic coloriidha jechuudha kan isin deeply argitan jechuudha. Warreen kun quality isin argattanna sana malee immoo Dolby sound illee enjoy gootu jechuudha. Dolby sound illee warreen amma kan keessatti more integrated waan ta'eef advanced kan inni argatu jechuudha. Egaa televezyiinoota yeroo ammaa kana namoonni televezyiinoota flaatiidha kan isaan bitatan complainin jiru garuu lafa jiru jechuudha. Televezyiinoonni kun bitamanii yeroo dheeraadhaaf hin tajaajilanii gaaffiin jedhu namoota baay'ee bira ni jira jechuudha. Kanaaf ishuunsaa inni guddaa yookaan immoo sababii inni guddaan televezyiinoota isin bittan kun quality compliance isaanii maal fakkaatas jedhamutu baay'ee murteessaadha jechuudha. Quality compliance godhuu yookaan immoo kaampaanii kamiirraa bittu jedhamus baay'ee murteessaadha jechuudha. Kaampaanii gaarii irraati meeshaa gaarii bittaniina waarantii ni argattu. Waarantii sana keessatti meeshaa keessan rakkoo qunnamu kamiif yoo replacementii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu hanga isiniif danda'ametti brand new kaampaanota warreen beekamoo warreen akka Samsung, LG, warreen akka Hisense warreen kana irraati yoo bittan advantage gaarii ni qabaattu jedhee yaada jechuudha. Inni kun egaa meeshaa quality yoo bittan waan isin argattan jechuudha. CRTdhaan wal qabeen jechuudha kan yaada kana isiniin ga'e. Egaa turtanii foddaa televezyiina keessanii kan banattaniif kan isin daawwachaa jirtan kun qophii mo'ateekii yeroo hundaa sa'aatii kana isiniif darbu qopheessi kan isiniif dhiyeessaa jiran biyyaa Jimmaati. Qophiin kun har'aa immoo kan irratti xiyyeeffate abbreviation world kan jedhu irratti yookaan immoo addunyaa gabaajewwanii teeknoloojii keessatti argaman irratti xiyyeeffannee hanga ammaatti ilaalaa turreerra. CRT irra geenyee ilaalleerra jechuudha. Cathode ray tube kan jedhu ilaalleerra. Itti fufinsaan yoo ilaalle kan beekamaan DBMS jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Database management system jedhamuudhaan kan beekamu. Baay'een keessan egaa DBMS kan jedhamu kana ni beektu yookaan immoo database management systemii kana databasein systemiin itti managed ta'uu fi haala kamiin daataan akkamitti migrated akkaataan itti tokko kan isin keessatti ilaaltan DBMS jedhamuudhaan beekama. Namoonni keessumaatii information technology fi data management system irra jirtan database kana sirriitti deep down ni beektu jedheen yaada jechuudha. Database kun egaa SQL, MySQL, PostgreSQL fa'aa ta'uu danda'u. Warreen database management systemii baay'ee ni jiraatu. Egaa hanga kana yoo jenne database management systemii ilaalleerraa gara dhumaatti immoo lamaan tokko isinitti himeen kutaa lammaffaatiin immoo walitti deebina jechuudha. Egaa kan itti fufnee ilaallu doosiidha jechuudha kan biraan. Kunis termii baay'ee beekamaa jechuudha. Back in olden days doosiin sistemii keessatti sistemii kompuuteraa keessatti haala ittiin operating systemii manage ta'aa ture yookaan immoo operating systemii mataa isaa danda'e ture disk operating system jechuudha. Inni kuni back in days kompuuterri yeroo itti only with binary codes assembly line yeroo barreeffamaa ture sana keessa doosiidhaan jechuudha kan inni akka operating systemiitti manage ta'aa ture malee operating systemii mataa isaa danda'e hin turre.
kan DOS kan jedhu yoo dhageessan disk operating system jechuudha. DPI kan jedhu immoo termii printing keessatti ammas kunis termii beekamaadha. Dots per inch jedhamuudhaan beekaman inni kunis jechuudha. DPI isaa meeqa jedhamtanii gaafatamuu dandeessu fakkeenya printii irratti kana yeroo jedhamtanii gaafatamtan diizaayinii produce gootan tokkoof dots per inch isaa meeqa akka jechuuti jechuudha. Egaa itti fufnee yoo laallee DVD kan jedhus jira. DVD immoo termii baay'ee isin beektan. DVD yeroo jedhamu sammuu keessanitti waan lamatu dhufuu danda'a. Tokko digital video deck kan jedhamu sana mataasaa ta'uu danda'a. Or immoo digital video disc kan jedhus sanas ta'uu danda'a jechuudha. DVD isheen jettu kun haala kanaan jechuudha. Akkuma CD jenne compact disc jenne DVD kan jettu kun immoo diskii sana CD sanas ta'uu danda'a. Or digital video deckis ta'uu danda'a jechuudha. Digital video diskis ta'uu danda'a, digital video deckis ta'uu danda'a. Kana lamaan ta'a jechuudha. DVD jedhamuudhaan isheen beekamtu kana fakkaatti jechuudha. Egaa har'aaf hanga kanaatti yoo ilaalle kutaa lammaffaa keessatti immoo reena fan immoo walitti qabnee immoo xumurra jechuudha. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Qophiiwwan televezyiinii moo hafan kaa waliin turtii gaarii isiniif hawwaa nagaatti.